lafa malaa fi bifa keetirraa jaalala dhugaatti naqabeessirraa. Akkam jirtu amaloota jireenya keenya balleessuu danda'an 5 wajjin laallaa. Amaloonni kuni amaloota gammachuu keenya nurraa fudhatan yookaan ammoo jireenya keenya nurraa balleessanidha. Amala kana yoo lakkifne gammachuun keenya nuu deebi'a, amalli keenya nuu sirraa'aa jechuudha. Kanaafuu amaloota jireenya keenya balleessan 5 wajjin laallaa. Amaloonni kun maal fa'a? Bifa keetirraa jaalala dhugaatti naqabeessirraa lafa malaa fi bifa keetirraa jaalala dhugaatti naqabeessirraa jaalala jechuu danda'eerarraa bareeda Oromoo boona obarra. Tokkoffaa nama sin jaalanne jaalachuu. Nama sin jaalanne yookaan ammoo nama kan kee hin taane, nama fedhii kee hin qabne kophaa kee jaalachuun jireenya kee balleessa yookaan ammoo gammachuu kee fudhata. Akkuma beekamu harki kun tokkochi kophaa hin rukutu. Kanaafuu kophaa kee jaalattee hin rakkatin. Jaalalli gam tokkoon ta'u baay'ee tokko jireenya kee miidhuu danda'a waan ta'eef, kanaafuu nama sin jaalanne jaalachuu dhiisuu qabdaa jechuudha. Gammachuu kee argachuuf yookaan ammoo jireenya kee akka hin banne eeguu fi nama sin jaalanne jaalachuu dhiisuudha. Yeroo hedduu kophaa kee jaalattee hojjette miidhamuuf deemtaa jechuudha. Kanaafuu nama sin jaalanne jaalachuu dhabuudha. Lammaffaa araada garaagaraatiin qabamuun waan jireenya keenya balleessa keessaa kan biraati jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko araada garaagaraatiin yoo qabame araada sunii fi waan ittiin bitatu ni barbaada jechuudha. Qarshii, maallaqa, birrii karuma ittiin argatu araada sun guutachuuf jechuudha. Kana jechuun karaa diinagdeetiinis miidhaa guddaa qaba. Fayyaa keenya irrattis araadaan qabamuun baay'ee tokko miidhaa qaba. Araadaan qabamuun wantoota jireenya keenya balleessan keessaa kan biraati jechuudha. Kanaafuu araada kamiinuu qabamuun gaarii miti. Fakkeenyaaf sooshaal miidiyaan namni ilaalu kun araada nutti ta'uu danda'a jechuudha. Sooshaal miidiyaa kana yookaan inni dalagaa keenya irraa nu balleessu taate, barnoota keenya irraa nu balleessu taate, yaada keenya irraa nu balleessu taate, sooshaal miidiyaa kana xiqqeessuun yookaan ammoo yeroo isaa ofirraa gabaabsuun baay'ee barbaachisaadha. Araada garaagaraatiin qabamuu dhiisuun gammachuu jireenya keenya nu ida'aa jechuudha. Sadaffaa salphaatti abdii kutachuu. Waan hojjetan irratti dafanii abdii kutachuun yookaan ammoo waan hojjetaniif xiyyeeffannoo kennuu dhiisuun wantoota jireenya keenya balleessan keessaa kan biraati jechuudha. Kanaafuu waan hojjennu irratti haga dandeenye yaaluudha. Xiyyeeffannoo kenninee fi waan sun yeroo kenninee fi hojjechuun gammachuu keenya kan baay'ee nu ida'uudha. Arfaffaa haala gadhee keessaa yookaan ammoo namoota gadhee wajjin wal falmuu yookaan ammoo deebii kennuu fi waan hin barbaachisne wajjin gochuun gammachuu keenya nurraa fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu wantoota gadhee irraa fagaachuu, namoota gadhee irraa fagaachuu, deebii hin barbaachifne namaa kennuu dhabuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo sun gammachuu keenya hin kuufannaa jechuudha. Gammachuu keenya hin qabannaa jechuudha. Hanga humna keenya waan hin taane irraa balleessinuu warra wajjin amala gadhee yookaan ammoo falmii hin taane yookaan ammoo deebii hin taane kennuudhaan haga yeroo keenya balleessinu waan akkasii sun irraa fagaachuun baay'ee gammachuu keenya nu raachisaa jechuudha. Gammachuu keenya nu ida'aa jechuudha. Gammachuu keenya nu ida'a. Shanaffaa jireenya fayya qabeessa jiraachuu. Fakkeenyaaf nyaata soorata fayya qabeessa soorachuu, ispoortii hojjechuu, hirriba ga'aa rafuu. Waan hojjetanii yeroo hojjennutti hojjechuun gammachuu keenya nu ida'aa jechuudha. Jireenya keenya akka hin banne nu gargaaraa jechuudha. Kanaafuu maarree hordoftoota koo wantoota 5 kana jiruu keenya keessatti yoo goone gammachuun keenya haala gaariidhaan nu ida'a, jireenya keenyas nu fooyyessaa. Amala guyyaa keessatti waan kana yeroo hunda irra deddeebine kan goonu jiruu keenya keessatti kan goonu taanaan jiruun keenya akka gaarii nu deemaa jechuudha.
Marra hordoftoota koo viidiyoon koo har'aa asumarratti hin xumurama. Hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti yeroo gaarii qabadhaa. Laayikii fi sabskiraayib gochuun dagatinaa. Nagaan.